Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunooti. Mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fi aangawoota Tigraayin bulchaa jiran gidduutti mariin nageenyaa akka jalqabamuuf yaalaa akka jiran jiloonni gartuu sadaffaa jechuun waaman gara Maqaleetti deddeebi'aa akka jiran dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Aangawoonni Tigraay nagaa buusuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo yeroo torba caalaa deddeebi'uu isaanii akkasumas bakka buutonni gamtaa Awurooppaa Maqalee keessa kaleessa akka turan ibsaniiru. Rakkoo gargaarsa dhala namaa jiru akka hubatan ta'uusaa fi hospitaala riferaalaa Aayidar daawwachuu isaanii obbo Geetaachoon ibsanii jiran. Mootummaan Abiy jechuun kan isaan waaman mootummaan federaalaa dhugaa ta'uu fi hin taane isaa beekuu baannus nagaaf fedhii akka qabu paarlaamaa dabalatee ibsee jira jedhanii mootummaan Eertiraa garuu carraa karaa nagaa gufachiisaa jira jechuun himatan. Himannaa Eertiraa irratti dhiyeessan kanaaf aangoota Eertiraa irraa kallattiin waan dhaga'ame jiraachuu baatus yeroo yerootti ibsa baasaniin hoogganoonni TPLF farra nagaa fi shororkeessota jechuudhaan himataa turan. Itiyoophiyaa keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu laalchisee gabaasa gurratti hin tolle jechuun kibxata kaleessaa kan ibsite Yuunaayitid Isteets adda addummaa jiruuf furmaanni karaa nagaa akka barbaadamuuf irra deebitee gaafattee jirti. Kanneen ajjechaa kanarraa lubbuun hafan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti namoota Amaara ta'an dhibbootaan lakkaa'aman dhuma torban darbeerra riphxe loltoota Oromiyaan ajjeefaman jedhanii reeffi isaaniis daandiirra akka jiru dubbatu. Dubbii himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis gochisuu kanneessaa kun yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa marti hookkara fudhatama dhabsiisuudhaan adda addummaa qaban mariin akka furan gaafanna jedhan Piraayis ibsa baasan kanaan. Mariin guutuu biyyaa gaggeeffamu namoota miidhaan irra ga'eef murtii haqaa akka kennu kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi hookkara dhaqqabsiisan seera duratti dhiyeessuus of keessaa qabaachuu qaba jedhaniiru. Aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa akka jedhanitti haleellaa kana dhaabbata shororkeessaa jechuun kan mootummaan Itiyoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromootu raawwate. Garuu dubbii himaan garee riphxe loltoota kanaa akka jedhanitti milishoota mootummaa deeggaran kan Oromiyaatu kana raawwate jechuudhaan qorannaa walabni akka gaggeeffamu gaafataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay addunyaa waliin akka wal quunnamtu akka taasisuuf gamtaan Awurooppaa gaafatee jira. Kunis waggaa tokkoof uggurri hangi tokko kaa'ame uummata gargaarsa barbaadan kan Tigraay kanneen miliyoona tokko ta'aniif gargaarsi nyaataa kuusaa keessaa sababaa dhabamuu boba'aan akka hin raabsamne ega taasisee booda. Komishinarri gamtaa Awurooppaa kan gargaarsa dhala namaa fi waa'ee rakkoolee mudatanii hordofu Saanes Leenaarchich akka jedhanitti dhiyeenya kanaa kaasee lakkoofsi konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraayin dhaqqabanii dabaluunsaa waan gaarii akka ta'e garuu gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa ishee uummata miliyoona 100 fi miliyoona 15 qabdu waliin hariiroo qabu iddootti deebisuuf waan barbaachisan kan biroon hojjetamuu akka qaban hubachiisan. Kunis tajaajila baankii elektirikaa fi telekominikeeshinii walitti bu'iinsa humnooti Tigraayiif mootummaa federaalaa booda waggaa tokkoof walakkaaf akka citeetti jiraa jedhan. Kunis akka citeetti turuu isaatiif sababaan argu hin jiru jedhaniiru. Tigraay hanga tokko cufuun walitti bu'iinsa baatilee 19 booda uummata gargaarsa dhala namaa eeggatu miliyoona 5.2 dhaqqabuuf yaalii ta'u gufachiisee jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa boba'aa fi maallaqni akka Tigraay hin dhaqqabneef uggura kaa'e akka kaasu tooftaa ittiin to'atan hojiirra oolchuun sodaa mootummaan qabu kan humnootiin Tigraay boba'aa hojii waraanaaf oolchu jedhus hambisuu danda'a jedhaniiru Laarchich. Humnootiin Tigraay Maqalee deebisanii ega qabatanii booda Tigraay harka caalaan Itiyoophiyaa waliin quunnamtiin qabdu citee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden koongiresni biyyattii dilaala mootummaa federaalaa biyyattii gurgurtaa gaazii irraa argatu akka dhaabu gaafatanii jiru. Kunis uummanni biyyattii gatii bittaa gaazii dabalaa jiru hanga tokko
duula waraanaa Raashaa Yuukireen waliin gaggeessaa jirurraa maddeerraa akka dandamatan gochuuf yaadameetu. Pireezidaant Baayiden gatii gaazii ilaalchisee haasawaa dhageessisuuf karoorfachuu isaanii dura masaraan Waayit Haawus ibsa baaseen hanga baatii fulbaana dhufuutti gaazii gaaloonii tokkorraa dilaala argamu kan saantiba 18.4 dhaabuusa jedhu Baayiden deeggaraa jiru. Lolli Yuukireen keessatti gaggeeffamu maatiiwwan Yuunaayitid Isteetsi keessaa gatii baasisaa yeroo jiru kanatti maatiin hojjetanii jiraatan furmaata hanga tokko akka argatan gochuuf koongiresni waan danda'ame gochuu qabasa jedhutti amanu Pireezidaant Baayiden. Dhimmi kun Baayideniif dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu ta'uu itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus ibsanii jiru. Maallaqni dilaalaa gurgurtaa gaazii irraa argamu harka caalaan daandilee ijaaruuf oola. Masaraan Waayit Haawus akka jedhutti galiin kanneen biroo irraa argamu maallaqa silaa dilaala gurgurtaa gaazii irraa argamu keessaa biliyoona 10 ni argamsiisa. Yuunaayitid Isteetsi keessatti giddugaleessaan gatiin gaazii gaaloonii tokko $5 dhaqqabee jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Saawus Karolaayinaa keessatti filannoo marsaa duraa gaggeeffameen Doonaald Tiraamp injifannoo guddaa argatanii jiru. Iddoo sanatti kan Tiraampiin dorgoman Riippaabilikaantichi marsaa 5 injifatan Taam Raayis waggaa darbe Tiraamp irratti himata hadhiyaatu ega jedhanii booda waajjira keessaa ari'aman. Qiyyaafata Tiraamp jala ka turan Riippaabilikaantittiin Naansii Meeyis dorgommii isaanii kanaan injifatanii jiru. Gama kaaniin Navaadaa keessatti kan Tiraampiin dhiyaatan Adam Laaksalt filannoo marsaa duraa kan Seeneeta Ameerikaa injifatanii jiru. Afgaanistaan kibba bahaa keessatti balaa sochii lafaa humna guddaa qabu mudateen lakkoofsi namoota dhumanii dabalaa ka jiru ta'uu aangawoonni Taalibaan ibsanii namoota 900 caalantu ajjeefame kanneen biroo yoo xiqqaate 600 ta'antu madaa'an jedhu. Dhaabbati oduu mootummaa kan Baakaatar jedhamu akka gabaasetti humni raafama lafaa sun 6.1 ta'e kun roobii har'aa ganama kan mudate ta'uu iddoon balaan kun itti dhaqqabees magaalaa guddoo kutaa Khoost irraa fageenya kiiloomeetira 44 irratti ta'uun ibsameera. Aangawoonni naannoo fi dhaabbati oduu kun akka jedhanitti badii guddaan irri jireessisaa paaktikaa kibba bahaa fi kutaa Khoost ka Paakistaan waliin waldaangeessu irratti dhaqqabe. Daayirektarri waliigalaa kan dhaabbata oduu kanaa Tiwiitarii irratti akka barreessanitti paaktikaa keessatti manneen 90 barbadaa'uu isaanii fi namoonni 10 hedduun caccabaa manneenii keessatti qabamanii jiru jedhamee amanama. Dhaabbati oduu kanaa aangawaa Taalibaan waabeeffachuun akka gabaasetti namoota balaa kanaan miidhamaniif gargaarsa danda'ame mara gochuuf akka danda'amutti masaraa pireezidaantii keessatti walga'iin hatattamaa gaggeeffamaa jira. Raashaan guutummaa naannoo Siverodonetsk qabachuuf yaalii taasiftuun haleellaa hamaa gaggeessaa ka jirtu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Biriteen biraa ba'ee hubachiisee jira. Kana malees Raashaan waraana ishee lakkoofsaan hedduu ta'e Doombaas keessa qubachiisuuf jecha qophaa ka jirtu ta'uu malaa jedha ibsi kun. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky viidiyoo waraabamee galgala dhiyaate irratti akka jedhanitti kutaa Luhansk gama dhiyaa keessatti yeroo ammaa haalli jiru akkaan hamaadha. Weerartoonnis gama Donetskiin dhiibbaa jabaa gochaa jiru jedhan. Raashaan humnootii Yuukireen naannoo akkaan barbaachisaa ta'an keessaa baasuuf yaalii gootu jabeessitee jirti. Bulchaan kutaa Luhansk gama bahaa dhaabbata oduu Associated Pressiif barreeffamaan akka ibsanitti naannoo kanatti dhukaasee hammaatee kan itti fufe yoo ta'u sa'aatii tokkoof illee dhaabbatu haalli jirus hamaadha jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Jaalannee gammadaa turte jaalli galatoomi. Hordoftoota keenya oduu amma istuudiyoo osoo seenaa jirru nu geetu jira. Guyyaan wareegamtoota har'a Tigraay keessatti marsaa 34ffaa yaadatamee ooluusaa aangoon naannichaa bulchaa jiran beeksisaniiru. Magaalaa Maqalee irraa ibsa har'a ba'e akka addeessetti guyyaan kun kanneen waggoota 34 dura guyyaa kana haleellaa xiyyaaraan gabaa Haawuzen irratti raawwatameen dhuman kanneen waggaa 3 dura ajjeefaman hoogganaa ajajoota humna waraanaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saare Makonnanii fi kan isaan waliin ajjeefaman Jeneraal Gazaa'ee Abarraa akkasumas waggaa tokko dura uummata gabaa Tagoogaatti ba'e irratti haleellaa humna qilleensaa raawwatame jedheen kanneen wareegaman guyyaa itti yaadatamu ta'uu beeksisee jira. Kanumaan egaa gara gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti ceena.
lammiilee nagaa irratti bakkeewwan adda addaatti raawwatamaa jiru qoratamee ifa ta'uu qabaa jechuun gaafateera. Akka ABO'tti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu kan ni balaaleffannaa kan jedhan dubbi himaan paartichaa obbo Lammii Gammachuu ajjechaan kun qaama walabaan qoratamee akka qulqulleeffamu kan gaafatan ta'uu ibsani. Ajjechaan lammiilee Oromiyaa hundi nu ilaallata. Lammiileen Oromiyaa qaba siyaasaaf jecha yeroo adda addaatti dirree adda addaa irratti qaamni hidhate kan mootummaan deeggaramee yeroo inni ajjeesaa ture suur-sagalee adda addaa fi ragaawwan adda addaa bahaati turanii golee Oromiyaa hunda keessatti ajjechaan raawwatamaa ture kan Abbaa Gadaatii dabalatee kan Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaaf Qeellam Wallaggaa, Gujii Boorana. Tibbana godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee kanatti kan raawwatame kana waliin wal qabatee ajjechaan raawwatamaa jiru qaama walaba ta'een akka qoratamuuf waamicha goone nuti. Obbo Lammiin itti dabaluudhaan lammiileen biyyattii wabii nageenyaa argachuu qabu jechuunis ibsaniiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin ibsa har'a baaseen ajjechaan iddoo garaagaraatti raawwataman hundumtuu qaama gartummaarraa walaba ta'een akka qulqulleeffamu gaafannaa jedhee jira. Ajjechaa jumlaa toleetti raawwatame irratti humnoonni hirmaatan hunduu qaama walaba ta'een qulqulleeffamanii uummataaf akka ifa godhaman kan badii raawwatanis seeratti akka dhiyaatan waamicha godhee jira KFO'n. Gama biraatiin ajjechaa tibbana godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii ganda toleetti raawwatame kan raawwate hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamaniin jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu sagalee raadiyoo Ameerikaaf ibsanii jiru. ባለፉት 4-5 ቀናት ውስጥ የሸኔና የሸኔ ቅጥረኛ የሆኑ ቡድኖች በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ለመሰንዘር ሞክረው ነበር። ጉዮታ ፍሬንሸን እንደርበን ሸኔ ፊገሬን ቀጨረምቶታ ሸኔ ታን በካ አደዳት ተሌላ raawwachuuf yaalaa turan keessumaayuu Dambidolloo Gimbii akkasumas Gaambeellaatti yeroo wal fakkaatutti bakka humnoonni nageenyaa hin jirretti keessumaayuu raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi humna addaa Oromiyaa bakka hin jirretti bakka hawaasni qofaan jiran seenuun magaalota keessa seenuun rakkoo uumuuf yaalii godhaa turan. Bakkeewwan kanatti tarkaanfii itti fudhatameen kasaaraa hedduun isaan irra dhaqqabuudhaanii gandoota baadiyyaa bakka garaagaraa fagoo irra jiran seenuun namoota nagaa ajjeesaniiru. Dubartoota daa'immanii fi maanguddoota haala suukanneessaan ajjeesaniiru. Kun baay'ee gaddisiisaadha. Ajjechaa kana ilaalchisuudhaan kan torban kana keessa sagalee Ameerikaaf deebii kennanii turan dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeesse kana soba jechuun haalani. Akka waraanni keenya wanta kana hin raawwanne sirriitti uummatatti ibsuun barbaada. Yeroo sana deengadda waraanni keenya erga hidhattoota mootummaa kaampii Gimbii keessa jiru keessa ari'ee hidhattoonni mootummaa bakka amma badiin kun raawwatame jedhamu tolee bakka jedhamutti baqatan. Yommuu hidhattoonni mootummaa tolee ga'anii yeroo sana kan badiin kun raawwate. Yeroo sana waraanni keenya naannoo sana iyyuu turre bakki sun magaalaa Gimbiirraa kiiloomeetira 50 fagaata. Sababa maaliif akka hidhattoonni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaase garuu hanga ammaatti hin qulqulleeffannee suni qulqulleeffamuu qaba. Itti dabalee akka amma jedhamaa jiru uummanni ajjeeffamee harka caalu Amaara jedhamaa jira. Garuu dhugaan jiru uummata Oromoo kan walirraa buqqifamedha. Kan naannoo sanatti ajjeeffame. Mootummaan yeroo ammaa wanta waraanni isaa achitti raawwate dhoksuuf jecha akkuma kana dura arginee jirru wabootti quba qabu. Gama biraatiin USA'n ajjechaan jumlaa Itoophiyaa keessatti raawwatame akka yaaddeesse ibsiteetti. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa United States Ned Price gochaan suukkanneessaan kun Ameerikaa akka yaaddeesse ibsuun Itoophiyaanonni gochaa kana akka balaaleffatanii fi garaagarummaa jiru karaa nagaan akka furatan waamicha goonaa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahee Daamxoo Finfinneerra. Kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasii asii ol dhageessanii addi bilisummaa Oromoo ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru qaama walabaan qoratamee seeratti akka dhiyaatu isa ibsa baaseen gaafatee fi tajaajilli kominikeeshinii mootummaa naannoo gama isaatiin ajjechaa godina lixa Wallaggaa Gimbii ganda toleetti raawwatame gurmuu liphee loltoota mootummaa shanee ittiin jedhutu raawwate isa jedhu irratti Tsahaay Daamxoo gabaastee ture rakkoo teeknikaan qunnameef dhiifama gaafannaa gara itti aanutti ceena. Hongeen yeroo dheeraadhaaf gaanfa Afrikaa mudatee midhaanii fi beeyladoota miiliyoonatti lakkaa'aman waan balleessee fi namoonni jireenyi isaanii sanarratti hundaa'ee miiliyoonatti lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii jiru. Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti horsiisee bultoonni tokko tokko hundee mukaa isa yeroo biroo horii isaanii nyaachisuuf ofii isaaniitti nyaachuudhaaf dirqamuu isaanii
Gabaasi Henry Wilkins godina Baalee Bahaarraa qindeessee ni jira. Bafqaaduu Mordaatu dhiyeessa. Horsiisee bultoonni mooraa goobanaa isa yeroodhaaf ijaarame kana keessa jiranii hundee mukaa qotu. Yeroo haalli gaariin ture hundee mukaa kana beelladoota isaaniitiif laatu turan. Mooraan goobanaa inni godina Baalee Bahaa keessatti argamu kun bakka rakkinni keessa jirudha. Hongeen gaanfa Afrikaa mudate beelladoota isaanii torban dura jalaa fide. Amma wanti nyaatanu homtuu hin jiru. Abdullaahi Waaqoo haala keessa jiranii ilaalchisuudhaan akkana jedhu. So far this year we haven't received any food, either from the government or other organisations. It's fallen to locals in the surrounding areas to help. Haga ammaatti karaa mootummaarraas ta'ee dhaabilee miti mootummaarraa nyaata hin arganne. Harka gargaarsa jiraattota naannoo kanaa irratti kufnee jirra. Waan nu uffannu isaantu nuuf kenne. Walitti bu'iinsi waggaa 6 dura ture lafa isaanii irraa isaan bunqise. Erga yeroo sanaatii jalqabanii mooraa yeroo kana keessa jiraachaa jiru. Amma waggaa darbeetti jiraattonni mooraa goobanaa harka mootummaarraa kan gargaarsa argachaa turan. Hongeen daran jabaa ta'e waan isaan dadhabsiisee fi mooraa sana dhiisanii deemuu akka hin dandeenye dubbatan jiraataan Hasan Duube. I'm sick from hunger and lying in bed all day. I don't have enough to eat or drink. Sababa beelaatiin dhukkubsadheen guyyaa guutuu sireerra ciisaa oola. Nyaataaf dhugaatii gahaa hin qabu. Hojjettoonni gargaarsa naannoo akka jedhanitti wanti harkaa qaban waan yaraa ta'ee fi gargaarsi isaan kennuu danda'an gahaa miti. Equipment they were provided with 6 years ago, like plastic sheets for shelter, have already fallen apart. Mii yookiin qodaan waggaa 6 dura kennameef kan akka dunkaana laastikii amma tarsa'ee dhumaa jira. Mootummaan deebii kennaafii hin jiru. Deebi'anii of danda'anii jiraachuu barbaadu. Ammaaf garuu waan nyaatantu isaan barbaachisa. Kan jedhani Kiyaar Usumaani. Hospitaala naannoo sanaatii fi dooktorata hojjetan keessaa tokko kan ta'ani Dooktar Lammaa Caalaa akka jedhanitti daa'imman nyaata gahaa dhabuudhaan huqqatanii gara wal'aansa fayyaa dhaqan lakkoofsi isaanii waggaa darbeerraa dachaadhaan dabaleera. It's a minimal support with governmental and non-governmental cases, but it is a minimal, less rather than that last year's. Gargaarsi mootummaadhaa fi dhaabilee miti mootummaarraa argamaa jiru yaraadha. Waggaa darbeerraa barana yaraadha. Dhukkubsattoota keenya gargaaruun daran rakkisaadha. VON abbaa mucayyoo wal'aansa argachaa jirtu haasofsiisee jira. I came here because my daughter is getting sick. I don't have any food to give her. Waan mucaan koo baay'ee dhukkubsateefan as jira. Waanan nyaachisu homaa hin qabu. Sababiin isaas mootummaarraas ta'ee qaamolee biroorraa gargaarsi an argadhe hin jiru. Dhimma kana irratti koomishiniin hoggansa sodaa balaa federaalaa deebiin kenne akka hin jirre kan beeksise gabaasni Henry Wilkins namoonni mooraa goobanaa keessa jiran abdiin isaan qaban gargaarsi dhiyootti nu qaqqabuu danda'a kan jedhu qofa akka ta'e ibseera. Lammiilee Itoophiyaa biyyoota giddugaleessa bahaarraa gara biyyaatti deebifaman deeggarsa gahaa waan dhabnee fi rakkoo keessa jirraa jedhu. Keessumaa warri Saawudiidhaa biyyatti dhiyeenya deebi'an nagaan biyyatti deebi'uun gammadnus deeggarsi nuuf taasifamu waan hin jirree fi rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilamnee jechuun haala isaanii ibsu. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa immoo hojii deeggarsaa kennuu ittuma jira jedha. Galmoo Daawit kanarratti dabalata qaba. Shamarree gammadee miidhagsoo Shaashamanneetiyyuu karaa seeraan alaatiin biyyaa kabaate. Gara Harargee keessaan qaxxaamurree deemne kan itti deeme baay'ee xinnoodha baay'eellee hubannaa hin qabu. Itti deeme kan biyyaallee of rakkinuma ergaan deemee immoo dallaalli asii karaa miilaatiin nama oofaati achitti ijoollee dalagaa qabsiisuun jira. Mana dalagaatti na qabsiise sanitti mallaqni naaf hin kaffalamne waggaa 2 duwwaa achiin taa'ee gaafa kaan immoo akkanatti umrii koo fixoorran ce'ee baheen deeme urgaan baheen deemu poolisiin biyya sanii qabeetti mana hidhaatti ol na darbate baatii 4 hidhame ergaa baatii 4 booda immoo gara biyya kootti hin gale. Haga biyya kana dhufe amma waggaa 1 fi ji'a 8 keessa jira. Haala mana hidhaa Saawudii keessaas akkasitti yaadatte gammanneen.
bakki gachiistu keessiif dhabamee dhaabbicha kan keetiin mogoleen kan kee achitti si hollata. Maaf iddoon gachiistu waan hin jirreefi nyaata sareefu akkasitti laatu namni biyya keenyaa jechuudha. Ergaan fidan nyaata fuudhanis jalatti hin darbanii achi keessatti kan dahu jira, kan du'u jira, kan du'us gatiin qabu. Zubeedaa Mahammadis akkasuma magaalaa Asallaatiyyuu gara Saawudii Arabiyaa hojiif jecha deemtee ka turte. Ganna lamaaf Saawudii ka turte Zubeedaan ji'a 4 oliif mana hidhaa akka turte dubbatti. Ji'a 4 kana keessa cinqaa guddaa argee ture achi keessatti. Waltumuu jira, nyaanni jiru, baay'ee rakkoo jira. Bakka bulanillee dammoo iyyuu lafa fa'aa wayiin algarra baay'ee qorra. Qorraallee baay'ee nu dhukkubee ji'a 4 isaan akka cinqaatee argee achirraan immoo ji'a 4 erga taa'ee booda nu safarsiisanii akka galee immoo ji'a 9 deema bara 2013 deemee 14 deebi'ee jechaatti. Zubeedaa fi hiriyoonni Shiikaan as deebinus duraan qabeenya qabnu deemsatti waan fixnee fi gargaarsi haga yoonaa gama mootummaatiin nuuf taasifame hin jiru kanaaf rakkoo keessa jirra jedhu. Fakkeenyaaf amma aan awwalallee cinqaasan keessa ture gale yoo asii guyyaa ji'a 3 kana mul'aa keessa turre hagana guutuumaan arganne barumsa malee jira. Yoo asii galle irratti yoo gargaarsa wayii kan arganne ta'e yoo galelle ana karaan kanuma deemuun oolu cinqaa biyya gandaatti deemuun oolu kana. Biyya baqattee Saawudii Arabiyaa akka turte Saadaanis haala keessa jirtu akkasitti ibsiti. Biyya ormaas deemne argine haala akka nama godhanis waa hundaa waan barreef an biyya ormaa sanittis deebine dararaa san keessa turre ammallee achi deebine garuu baay'ee natti ulfaata jechuudha. Mootummaanis haaluma kana akkuma nu yaadee ijoollee biyya arabaa rakkattoota biyya arabaa irraa dhufte as nu fide kanaan jechuudha. Furmaata akka nu laatuun barbaada rabbiin ofii hiyaan jechuudha. Bakka rakkoo irra hin jirra rabbi jeeqamne garuu jeeqamne barannee barumsa keenya barataa hin jirru. Hojjannee waa ittiin hojjannu hin qabnu maal gooname. Dhaabbanni gargaarsaa Aggaar Itiyoophiyaa dhaaba tola oolaa ganna 17 dura hundaa'edha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Abarraa Adabaa dhaabbatichi giddugala adda addaa naannoo Amaaraa, Finfinnee fi Oromiyaatti dhaabee namoota akkas baqarraa galan dhaabuu fi hojiitti jira jedhu. Lafa isaan boqotanii kennuufii irraa jalqabee nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, waan uffatan, waan ittiin dhiqatan, qulqullina isaanii waan ittiin eeggatan isa bira darbee psychological service, counseling service isa bira darbee akkaataa dhibee isaanii irratti hundaa'uudhaan hospitaala adda addaatti geessinee yaalsisu. Hospitaala adda addaatti geessinee edda yaalamanii booddee immoo ogummaa gosa 3 irratti hundaa'e kennaafi tokkoffaa life skill kennaafi lammaffaa vocational skill kennaafi sadaffaa basic business skill kennaafi warra gurmaa'ee ofii hojjechuu barbaadu yookaan immoo ofii isaanii hojii uummatee hojjechuu barbaadu akkaataa isaan ittiin hojii uummatan barsiifna. Ammas dhaabbanni kun giddugala isaa as Dukamitti argamutti gosawwan leenjii ogummaa miidhaginaa fi nyaata qopheessuun warra godaansaa deebi'eef leenjii kennaa jira. Shamarree Himmabeet warra leenjaa jiru kana keessaa takkadha. Asitti gaariidha jechuun seeraan nu barsiisanis gatiin taaksiitti illee nuuf kaffalama. Aggaar guddaa galatoomu. Dr. Abarraa Adabaa hojii gaggeessaan Aggaar Itiyoophiyaa mootummaan lammiilee kana miilaan dhaabuu irratti cimsee hojjechuu qaba jechuun erga himanii booda dhaabbilee gargaarsaa warra baqattoota kana deeggaruuf qarqaarsi jiru garuu laafaa ta'uu qeeqanii jiran. Obbo Geetaachoo Guddisaa Biiroo Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaatti dursaa garee babal'ina bobba'insa hojiiti. Hagayoonaa lammiilee biyyatti deebi'an 40,000 ol keessaa 12,000 gara naannoo Oromiyaatti ka deebi'an ta'uu eeran. Lammiilee 100,000 ol kan mana hidhaa Saawudiitii deebifamaa jiran keessaas harka 30 kan caalu kan naannoo Oromiyaa ta'uu eeranii komii baqattoonni ofirra deebi'an kaasaniif akkasitti deebii kennan. Namoota kana sadarkaa aanatti ni waamanii waliin mari'atamaniiti maal akka barbaadanii fi rakkoon isaanii addaba. Nama rakkoo daa'imni keenyaa barachuu qaba jedhu gara biiroo barnootatti riifaraal makaanizimiitu jira barreessine. Rakkoo xiinsammuu ka qabu ta'e gara fayyaatitti. Warra ijaaramee hojiitti galuun rakkoo dinagdee jiru hundi isaa gara wajjira carraa uumutti riifaraal makaanizimiitu jira riifar boorda.
Obbo Geetaachoon godaantota kana deebisuun ammas kan itti fufee jiru waan ta'eedhaa fi rakkoo isaan qaban amma guututti furuun yeroo fudhachuu malas jedhanii jiran. Komii deeggarsa dhaabbilee namoomaaf taasifamu ilaalchisees mootummaan maraafuu qixa daandii baneeraa jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit magaalaa Duukamirraa.